مراتي نما بوسي ساسابه ركعتوتاف كنون أرجين أنقويا جل كباف سقافت نفه باين بوي باين أترجامه تاون دنديني كنّا كواك أيونا كنّسمو ركعتوتا غرغارو أني يرون نما بيلا وارجو دندية لبدنا يرون نما داري أرجو سمو وانو من كابو كيسان تكوت كن كنا واك أيدورتين وجابا كنّا كوتي فدا كوتكم غافا ديمني أسيتراجينو كدتاني أدرا يرو ديم تانيتيمو والدارة تانيتي ركعتوتا كنا دارا اللي غافا دافدايدان إتما أمانينا مانتياني يبودان داغرو متي كنامات آمين فينيفي دوبلين ديمي تشيرسي داني تشيرسين سون تشيرسي غاريدا بايي واقفتو بايي نماف غدو بايي بقى تشيرسي نمتي تولودا كان أمريكا والدا سياتل والدا أوروموتاتي غافا نتيمو طلعوا مجرارنا جنة لكن جرو كيسوما كنا بلانا دبّت لساني سمو إرجع كنا تنوتي أمتني ونجن إسام بودة شكور رمو إني مجاكوت بالبلين في كيركا مجاسسي كاميرا جتشاتني في كيركا دي إسايرو سامبوسي فاكنني ركضوتي فندرتي باني فراتني نايرجع إن تركيسي باية جرالا فني نمي أفتك أبو أفتك فيدي نمي تين بريتين إرجاني كنمو بريفيدي وتودر سنيدو بنبتاي دندين يسبان نقولون بجد نمي باين بقى أبدي كنني رايشو إذا كنا في النيرفني جلك بسا باسترونيس مانغودو والداس أمانتونيس بايه ولي قدو جالالك أبو توكمات عن كنا اتيادني كنا نترجنيرو إذا كنا أمّا جارين كنا يبسوا قدو أقرفوا الدرات اللي واق أيوة كان لبّساني كنا جالات تتوكه وام برالي كبراني يبسوا قدو ركّتوتا يوكينمو كاميرو وركّا كنا تدايماني جرا كنا دوائن نميك نمو منا كينيا كيسا داري موفا إيجان نجي نما أنتو فاتنا كنيسان كامني موجرا وان توكو والله ما تاو كوبي كيسا نتاو واق أيو غتي سني كفال نمي ركّتا توكو غرغار واق أيو فليكي كيس سغالي وانجيلات كناف وان كامنو نولي بوريفتان ورسوكي كامنو نولي داكو كيلو توك بربريتو زيتي شيني توكو وان كامنو رانو تدغامي ركّتوتا كغرغار واق أيو واغرغار لبّي كنانو فلا وانجيلا للبون أصابتني راجو دوامت ركّتا ميقاتو هدي كرات غتاميجر بيلان بوكا كيسات داران غتاميجر شراد لبني إدوسان بولانت واي توكو توكو كغونو واق أيو لبّي كنياتام أدرا كانت يادا بوريسيتي فوفني وجنّا يولي دفني داكو كيلو توكو سنغافان يولي دفني چاركي تنوما دايما اللي سنغافان وتون نفن نبراد أبتني ركّتوتا كغرغارو أركك الليجي كغرغارو كان بكير أبتان سنين جدا واق أيو سنا إبسو
ergaan isaanii kunoo si qaqqabeera waan jettan immoo sitti beekaa. Ani jalqaba dura ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu jedha. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Yeroo hundumaatti Waaqayyo isin haa geggeessu. Waldaa kiristaanaa kana anillee yeroo baay'ee dhufu isheetu dhufa. Yeroo dhufutti garuu waan gaarii na argaa keessatti keessumaa immoo harka qalleeyyii kan ta'an dadhaboota kan ta'an yeroo isaan fuula kana duratti baasanii waan isaan torban tokko guyyaa lamatti jiraatan yeroo isaan kennaniif an argaa baay'ee na dhiba garuu gochaa kana hin argine hin beekamaa akkuma silaa jedhameyyuu gargaarsi karaa adda addaan dhufa garuu gargaarsi dhufu sun hiyyeessota biraan gahu namoota dhuunfaa qubaan lakkaaman bira ga'a haa ta'uyyuu malee waldaan kun immoo gochaa kana raawwachuu isheetii fi an baay'een dinqisiifadhaa kanumarraan kan ka'e immoo waan isaan asitti hojjechaa turan hiyyeeyyiidhaaf waan isaan gochaa turan sana hundumaa viidiyoo isaanii asii nu erganii ennaan waldaa sanatti ilaanneef geggeessitoota waldaa sanaatti baay'ee itti dhaga'an amma yoo gadi buufne humna keenya ol ta'a humna keessanii ol ta'a waan ta'eef haala muraasa ta'eeniti wanta kana geggeessina malee waldaatti gadi buufne jennaan nutti ulfaata isinitti isin ulfaata fuutanii deemuudhaaf kanaaf iyyuu karaa akka ta'utti jalqabaa fi namoota muraasan jalqabnaa jedhanii jalqabanii utuun beekamin wantichi isaa babal'ate warri kana dhaga'an immoo attamitti nutti himne kan jedhu kaasanii isin immoo gaan waan ittiin erginu gargaaraa kan jedhu haaluma kanaan mi'i kun kan addana dhufe waan dinqisiisaa tokkoon isinitti hima Waaqayyo akka inni keessa jiru shaanxaa tokko fe'uudhaaf kiiloo 23 ta'uu qaba kun kiiloo 23 kun kiiloo 23 ol taanaan keessaa fudhu siin jedha kana hundumaa sirreessinee erga raawwanne garuu yeroo eerpoortii sana dhannu shaanxaa kanatti doolaara 225 kaffalama kanatti tokko saatti 225 kaffalama doolaara waan maraajii isinitti himna yeroo kaffaluu dhaqanii waldaan yeroo kaffaluu dhattu inni doolaara 225 dhibba ta'e tokko isaaniitti inni 225 dhibbatti kaffalan meeqatu irraa hafeef 125 hafe yeroo dhufne Atlaantaa geenyu immoo kan Itoophiyaatti dabarra xiyyaara Itoophiyaatti dabarra waan ta'eef isheen Itoophiyaadhaa immoo ragaa kennaa innaan ragaatti laata How jette maaliif ta'e attamitti shaanxaa tokkotti dhibba tokko kaffaltanii 225 ta'uu qabaa itti isin kaffalchiisa callisnee dhaggeeffata deebii laanneef nama tokkotu immoo nu duukaa jira አንተም ከነሱ ጋር ነህ ወይ ተጋፈተን አዎ እደን ዱራሞ ሻንጣ ሳፉቴ ሚዘነረ ከሴት ካንሳ ታይኒ ባታቴ ደም ኢኒሞ ኪሎ ቶር በጫሉን ቀቡ ዮ ባየተ ኪሎ ቶርባ ዮ ከናች ጃ ካንሳሞ ሳኡሊ ሚዘነረ ከሴት ati isaanii wajjin itti gaafatteen
eeyyee bakka ta'u af 25 ganaatti daballa kan jedhu yaannee jirra nuyi bakka ta'u antam kan nasu gaana bakka ta'u yettee kaasanii zanarra yaazoo antanam yaazoo itti akka kanatti Itoophiyaatti galle hojii waaqayyoo kan biraa ammas kan isin dhibu yeroo as boolee geenyu ammas namoota nu gargaaranii achi keessa kan baasan waaqayyo nama kan biraa nuu kaase achuma keessa kan hojjetan waamee gadi buusaa fi godatti geessaa fi godatti nu geessan waan saagaa amma dubbachuun gaarummaan ta'u birrii sachi dhufe birrii doolaara sana laanneef noon yellabbatu mee doolaara sana deebisaa edee doolaara sana deebisisee kan Itoophiyaa nu kaffalchiise inni doolaara sun sila baay'ee ture maaltu keessa jire jechuudha amma yeroo yaaddan meenaa deebisaa sagalee waaqayyootu keessa jira o kanata waaqayyootu jira jechuudha nu fooniin hojjennu iyyuu malee isaan sunis fooniin hojjetan malee waan kana keessa waaqayyo jira kanaaf ergaa finne kana kan nutti kenne waldaa warra wangeelaa afaan Oromoo Ameerikaa Siyaatil keessa jirantu nutti kenne kana isaaniif immoo harka rukutaatii eebbisaa yoo gara fuulduraatti sirriitti kun hin hojjetama ta'e isin bukkee dhaabanna waan nuun jedhaniif imma kana siin geenyeerraa viidiyoon kun jara sana qaqqabuu qabaa akka isaanis jabaatanii nu duukaa turaniif waa'ee dabtariis kaafneerraa waa'ee barattootaas kaafneerraa gara fuulduraatti kan itti fufu ta'a waan ta'eef abdii qabnaa kana fakkaataa waaqayyo sun haa eebbisu ergaa keenya fudhattaniittu nurkaa fudhachuu keessan immoo raajiinis kunoo arganiiru hojjetoonni wangeelaas arganiiru waan nurka jiru hundumaa xumuranneerraa waaqayyo sun haa eebbisu fayyaa ta'a. Mee eebbisa maaloo maanguddoo kana ne eebbiftanii sirriitti yeroo sadii sinaa eebbisuudhaani maaloo ergaa guddaa dabarsaa jechi isaanii yoo argitan waan meeqa keessa darbanii akka fidan sadarkaa isaan amma keessa jira ergaa gurguddaa dabarsaniiru waldatti ishii gara waldaa kanaatti rakkattoota kanaaf ergitees waaqayyo lafa jiranitti ayyaana isaa hafuura isaa isaaniif haa baayisu booddeerra isaaniif nan kadhadhaa nan isaan eebbisaa qaama midhamtoonni sun dhufan nan eebbisaa isin kottatti fayyuu fi kumaan shaantaa kana hiikatii achi jalqaba duraa warra dhiiraa yoo fiddan gaarii ta'a warra namoota dhiirota ta'anii tokko tokkoon odoo hin taane haa dhufani warri dhiiraa ta'an muraasi hin baatu daqiiqaa 3 kottaa ishi tekstii tokko kan isaan keessa bulee nu dubbisaa jedhu saba waaqayyoo fuulduratti macaafa fakkeenyaa boqonnaa 28 lakkoofsa 27 irratti akkas jedha nama hiyyeessaaf kennutti omtuu hin hir'atu namni achi ilaalee hiyyeessa bira darbu garuu guddaa hin abaaramaa jedha. Dhiironni isaan duwwaadha isaan qofa dhiirri isaan kana qofaadha alatti akka namni ishee